Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu? Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaal ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Biyya alaas biyya keessa teessanii barumsa keenya karaa yuutuubii kan hordoftan ani nagaa kooti. Isin akkam jirtu? Nagaa keessanii baga nagaan deebitan jennee jirra. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaal ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Yaaqoob yuutuub chaanaal barnoota afaan Oromoo qubee dubbisuu irraa kaasee amma jecha sagaleessuutti, jecha sagaleessinee immoo hima hanga ijaarrutti kan waliin barannu, waliin barachaa turre gara fuulduraatti kan waliin barannu. Har'as mata duree adda biraadhaan walitti deebinee jirra. Baga nagaan dhuftan isinii jennee jirra. Biyya alaas biyya keessas teessanii bilbila harka keessan jiru sa'aatiif yeroo isinii mijatetti barumsa afaan Oromoo karaa bilbilaa harka keessan irra jiru, karaa Imoo, karaa Waatsaappii, karaa Telegiraamii, karaa Googil Foormii kanneen barachuuf fedhaa fi hawwii guddaa qabdan karaa toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu heloo jettanii Yaaqoob yuutuub chaanaal irraa barachuu ni dandeessu isinii jenna. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaal ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Kanneen maatii keenya hin taane sabiskiraayib godhaa, maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaatii hiriyoota keessan biraa gahaa. Laayikii fi sheerii immoo akka gootan, koomentii akka gootan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Har'a barumsa mata duree waliin barannu waa'ee kanaa ta'a jechaadha. Maal jedha dubbisaa meeqan? Maal jedha kun? Gaaffilee shaakalaa jedha. Gaaffiiwwan shaakalaa waliin barannaa jechaadha. Inni irraa barumsa osoo hin taane maal waliin shaakallaa? Gaaffilee waliin shaakala. Gaaffii waa'ee maalii? Waan kanaan dura baran. Kana dura maal baran? Waa'ee qubee dubbisuu, waa'ee jechaa, jecha keessatti jecha irra butaa, jecha jabaataa, jecha laafaa, jecha dheeraa kanneen jedhaman maal goone turree waliin barannee turree jechaadha. Har'a isarratti gaaffiiwwan shaakalaa tokko tokko waliin hojjennaa. Yaadaaf qalbii guutuun nu faana ta'a. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaal inni barsiisaa Yaaqoobiiti. Laayik, sheer, koomentii godhaa jalqabaa. Tole, gaaffii jalqabaa. Gaaffii jalqabaa ilaalaa kan. Tole, maal jedha kun? Tokko jedha. Tokkoffaa gaaffii tokkoffaa. Jechoota armaan gadii keessaa kamtu sagalee gabaabaa duraaf duubaan qaba? Jechoota armaan gadii keessaa kamtu sagalee gabaabaa duraaf duubaan qaba? Duraaf duubaan. Sagalee gabaabaa jechuun maal jennee turre? Yaadadhaa. Sekendii tokko. Tole yaadatteetu jedhee namaan. Sagalee gabaabaa jechuun maal jennee turre? Qubeen dubbifamaa? Lakki, qubee dubbifamaa miti. Qubee dubbachiistuun gabaabbatee yoo barraa'e. Sagalee maal jenna? Sagalee gabaabaadha jennee turre. Yaadatu jedhee namaan. Sagalee gabaabaadha. Yoo maal ta'e qubeen dubbachiistuu tokko qofti yoo barraa'e. Sagalee maal jenni? Sagalee gabaabaadha. Tole dubbisaa kan. Maal jedha kun? Gaa gabaabaa, raa gabaabaa, gara jedha. Gara. As keessatti gara jechuun jechi gara jedhu kun gabaabaa moo dheeraadha? Gabaabaadha. Aan gabaabaadha. Tole argattaniittu. Baa. Maal jedha baan? Mee dubbisaa? Mana jedha. Mana. Jechi mana jedhu gabaabaa moo dheeraadha? Gabaabaadhaanis duraaf duuba maal irraa? Gabaabaadha. Tole argattaniittu. Caa dubbisaa. Maal jedha kun? Kunoo gaara jedha. Kun gaara jedha. Gaara jedha. Asitti gaan jalqabaa dheeraa, raan gabaabaadha. Deebiin taare kun deebii ta'uu hin danda'u. Kun deebii ta'uu hin danda'u. Eksiidha kun. Maaliif? Duraan dheeraadha, boodaan gabaabaadha. Gaaffii keenya garuu maal jedha? Sagalee gabaabaa duraaf duubaan jedha. Boodattis fuuldurattis sagalee gabaabaa kanneen ta'an nu gaafachaa jira. Daan maal jedha kun? Daa dubbisaa. Daan maal jedha? Kun maal jedha? Nama jedha. Nama. Jechi nama jedhu duraaf duubaan gabaabaa moo dheeraadha? Duraaf duubaan gabaabaadha. Duraaf duuba maalirraa? Duraaf duubaan gabaabaadha jechi mana jedhu. Kanaafiyyuu deebii keenya kan ta'u ta'a. Aan nu ta'a. Baan nu ta'a. Caan duraaf duubaan gabaabaa miti. Duubaan dheeraa. Duraan dheeraan. Duubaan gabaabaadha. Daanoo. Nama jedhee. Namni illee duraaf duubaan gabaabaadha. Kanaafuu aan, baan, caan deebiidha. Daa, aa fi baa daan deebiidha. Caan deebii miti. Tole. Gaaffii shaakalaa keenya gaaffii tokkoof hojjenneerra. Gaaffii lammaffaa. Gaaffii lammaffaa. Mee gaaffii lammaffaadhaan? Dubbisa mee gaaffii lammaffaa kana? Jechoota armaan gadii keessaa kamtu sagalee dheeraa duraaf duubaan qaba jedha. Sagalee dheeraa. Sagalee dheeraa. Jechoota armaan gadii keessaa
kamtu sagalee dheeraa duraaf duubaan qaba? Gaaffiidha. Aa dubbisa. Maadha kun? Laafaa jedha. Laafaa. Laan dheeraadhaa? Faan dheeraadha. Maal oole kun? Duraaf duubaan dheeraadha. Aan deebiidha. Baa dubbisa. Baa. Maal jedha kun? Boonaa jedha. Boonaa. Boodhaa. Naadhaa. Duraaf duuba maal oole? Dheeraadha. Duraaf duuba maal oolaa? Dheeraadha. Tole. Deebiidha kunis. Caa. Dubbisaa. Maadha kun? Caalii jedha. Caalii kan jedhu kuni duraaf duuba maal oolaa? Duraaf duubaan dheeraadha. Duraaf duubaan dheeraadha. Kunis deebiidha. Daa dubbisaami. Daan maal jedha? Daan beekaa jedha. Beekaa maqaa namaati. Duraaf duuba maal oolaanis duraaf duubaan dheeraadha jechaadha. Kanaafiyyuu gaaffiin deebii keenyaa maal taate? Jechoota armaan gadii keessaa kamtu sagalee dheeraa duraaf duubaa qabaa jedha. Sagalee dheeraa jechaan sagaleen dubbachiistuu walitti aanee yoo barraa'e, wal fakkaataan walitti aanee yoo barraa'e maaltu ta'a jedhama? Dheeraa jedhama. Kanaafuu laafaan dheeraadhaa, boonaan dheeraadhaa, caaliin dheeraadhaa, beekaan dheeraadha. Deebiin hundasaa ta'a jechaadha. Deebiin maal ta'a? Hundasaa ta'a. Tole ulfaadhaa. Tole. Gaaffii sadaffaa. Gaaffii sadaffaa dubbisaa yookaan jechoota armaan gadii keessaa kamtu qubee irra butaa qaba? Jechoota armaan gadii keessaa kamtu qubee irra butaa qaba? Mallattoo gaaffiidha. Qubee irra butaa kamtu qaba? Dubbisaame. Utuun dubbisin dura. Irra buta jechuun maal jechuudha jennee ture? Sa'aatii baranne yuutuubii irratti. Maal jedha? Irra buta jechaan qubeen dubbifamaa gosti garaagaraa lama walitti aanee yoo barraa'e maaltu uumama jedha? Irra butatu uumama. Kanaafuu as keessatti dubbisaa. Dubbisaa. Baa dubbisaa. Caa dubbisaa. Daa dubbisaa. Sekeendii lamas ni kenna. Tole dubbisteetu jedhe nama. Dubbistan jedhe nama. Maal jedhame? Maal jedha? Arba jedha. As keessatti irra buti maali? Qubeen irra butate maalodha? Qubeen irra butate raadha. Kanaafuu aan irra buta. Aan irra buta. Arganneerra. Baa dubbisaa. Baan maal jedha? Arraba jedha. Arraba. As keessa irra buti jira moo hin jiru? Irra buti hin jiru as keessatti. Eksi. Qabdanii irra buti jedhattan taa'an hin jiru irra buti. Maaltu jira as keessa? Jabaataa jira. Jabaataadha malee irra buti hin jiru. Caa dubbisaa. Caa maal jedha? Garba jedha. Garba jecha jiru keessatti irra buti uumameera moo hin uumamne? Uumameera. Irra buti maalodha? Qubeeraadha asittis irra buti. Kanaafuu caan irra buta qaba. Daa dubbisaa. Daan maal jedha? Maal jedha daan? Sangaa jedha. Jechi sangaa jiru keessatti irra buti uumameera moo hin uumamne? Uumameera. Maalodha? Naan irra buta. Kanaafiyyuu aan, caan, daan irra butaa jechaadha. Irra buta. Irra buta. Deebiin keenya maal taate? Aadhaa, caadhaa, daadha. Baan irra buta miti. Tole. Ulfaadhaa. Gaaffiidhuma. Gaaffiidhuma tokko jenna. Gaaffiidhuma tokko. Gaaffiidhuma. Dubbisame kana. Jechoota armaan gadii keessaa kamtu sagalee jabaataa qaba jedha. Kamtu sagalee jabaataa qaba jechoota armaan gadii keessaa kamtu sagalee jabaataa qaba? Sagalee jabaataa. Sagalee jabaataa jechuun maal jechuudha inni ture? Sagalee jabaataa kan jennu qubeen dubbifamaa gosi garaagaraa lama walitti aanee yoo barraa'e maaltu ta'a jedhamee jabaataatu uumamaa jedha. Dubbachiistuun walitti aanee yoo dubbachiistuun gosti lama walitti aanee yoo barraa'e dheeraatu uumama. Dubbifamaa yoo ta'e jabaataatu uumama. Kanaafiyyuu jechoota armaan gadii keessaa kamtu sagalee jabaataa qaba? Sagalee jabaataa kan qabu. Dubbisaa. Maal jedha? Aan maannaa jedha. Maannaa. Jecha maannaa jedhu keessatti jechi kun jabaataa qabu moo hin qabu? Sekeendii lama yaada. Tole. Tole argatteetu jedhee nama naa qabu moo hin qabu? Qaba. Irra butaa kan jabaataa kan tuume naa lama. Maannaa kan jedhuuf. Baa dubbisaa. Baa maal jedha? Mee dubbisaa kan yeeyyii. Jecha yeeyyii jedhu keessatti jabaataan uumameera moo hin uumamne? Sekeendii lama. Ulfaadhaa uumameera. Uumamee jira jechuudha. As keessatti jabaataan uumamee jira. Jabaataa kamtu ta'e? Yaatu ta'e. Yaan jabaataa ta'eera. Mee caa dubbisaa. Caa. Caan maal jedha? Jabbii jedha. Jecha jabbii jedhu keessatti jabaataan uumameera moo hin uumamne? Uumameera. Baadha. Tole ulfaadhaa. Daa dubbisaa. Daa maal jedha? Gaabbii jedha.
Jecha gaabbii jedhu keessatti jabaataan uumameera moo hin uumamne? Kun gaabbii isin shaakaltanidha. Assaayimentii fudhattanii shaakaltu. Yaadaaf qeeqa yoo qabaattan koomentii irratti barreessaa. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaalii Annibarsaa Yaaqoobii. Barumsa kana mana keessan teessanii bilbila harka keessaniin karaa Imoo, karaa Telegiraamii, karaa Waasaappii, karaa barbaaddan sa'aatii barbaaddan barachuu barbaaddan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu Yaaqoob yuutuub chaanaalii irraa eloo jettanii barachuu ni dandeessu. Karaa bulaa deebanaa sabiskiraayib godhaa maatii keenya ta'a. Laayik, sheer, koomentii godhaa bakka nagaa tura. Aga viidiyoo biraan walitti deemnutti.